Bakka jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtoota obboloota koo hafuuraa akkam jirtu? Waaqayyo nagaa nu baay'isee ayyaana isaa keessatti nu eegee guyyaa har'aa waan nu kenneef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Akkuma yaadattanii yeroo muraasaaf karaa adda addaa ergaa sagalee Waaqayyo isiniif qabadhee dhiyaadhaa ture. Gorsa gaa'elaa dabalatee yeroodhaaf akka inni gargar cite ni yaadattu. Haalonni tokko tokko waan naan mijatiin turaniifidha. Warri immoo na barbaadaa turtan eessatti baddee maaliif deebiteen dhuftu warri jechaa turtan baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kadhannaan keessaniif fedhiin keessan akkan deebi'ee dhufu na taasiseera. Maqaa Waaqayyoo haa galateeffamu. Har'aa sagantaa baay'ee barbaachisaa ta'e ergaa gabaabaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe. Ergaan kun gabaabaa haa ta'u malee garuu waa guddaa kan of keessaa qabudha. Kanaaf hamma dhumaatti na wajjin turaa jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kaname macaafa qulqulluu keenya keessaa Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 6 kan jiru tokko wal wajjiniin dubbifannee dhumarratti Waaqayyo waliin kadhannaa. Turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Ergamoonni yommus gooftichaan amantii keenya nuuf guddisi jedhanii. Gooftichi immoo deebisee fi amantii amma sanaaf caageessu otoo qabaattanii qilxuu kanaan buqqa'e galaana keessa dhaabami in jettu innis isiniif hin abboomamaa jedhee jedha. Asirratti seenaa guddaa tokko argina. Waan baay'ee namatti tolu tokko argina. Tokkoffaa kadhannaa addaa, kadhannaa ajaa'ibsiisaa duukaa buutonni gooftaa yeroo isaan kadhatan argina. Lammaffaa immoo deebii kadhannaa isaanii ta'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yaada inni isaaniif kenne argina. Duukaa buutonni hir'ina amantii akka qaban isaanitti mul'ate. Hanqina amantii akka qaban. Amantiin isaanii guddachuu akka qabu isaaniif gale. Kun akka ta'uuf garuu haal dureetu tureera. Haal dureen amantiin isaanii hir'uu akka ta'e, amantiin isaanii guddachuu akka qabu kan isaaniif barumsa ta'e yookaan immoo kaka'umsa kadhannaa kanaa kan isaan keessatti uume duraan dursee barsiisni Yesuus barsiise tokko ture. Barsiisa kana eessatti argitu olma siqxanii boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 4 kan jirurraa argitu. Wangeela Luqaas maal jedhaa? Inni jalqabaa gooftaa Yesuus akkas jedhe. Boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa Yesuus yommus bartoota isaatiin gufannaan dhufuu hin oolu, garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo. Warra xixinnaa kana keessaa tokko gufachiisuu isaatii mannaa dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa otoo gadi buufamee hin wayya ture. Kuni baay'ee isaan naasise. Akkas jedhe Yesuus, gufannaan dhufuuf jira. Gufannaan dhufuuf jira. Haa ta'u malee jedhe nama gufannaan karaa isaa dhufu kanaaf wayyoo. Namni kun karaa gufannaa ta'urra, karaa kufaatii ta'urra, karaa namni ittiin cubbuu hojjetu yookaan immoo cubbuu hojjechuuf saaxilamu ta'uusaarraa namni kun maal ta'uu wayya jedhee dhagaan daakuu morma isaatti hidhame galaana keessatti otoo gad darbatame hin wayya ture. Akkuma beektani bishaan yookaan immoo galaanni ofumaayyuu keessa buutan isin liqimsa. Garuu immoo namni dhagaa morma isaatti hidhatee bishaan keessa bu'e immoo hammam liqimfama yoo jenne baay'ee hubachuun isaa nama rakkisu. Hubachuun isaa nama rakkisu. Wanti kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jalqaba irratti gufannaan dhufuuf jira jedhe gooftaa Yesuus. Namoonni hin gufatu. Kana jechuun karaarraa kaatu, cubbuutti kufu. Haa ta'u malee yommuu cubbuutti kufan, yommuu karaarraa kaatan, sababa cubbuutti kufu, sababa karaarraa kaachuu isaanii kan himatan ni qabaatu jechuudha. Isaan keessaa namni tokko karaa gufannaa akka hin taane jedha. Okay, erga akkas ta'e duukaa buutonni kun isaaniif ulfaataa ture. Isaaniif ulfaataa ture. Jechichi isaanitti cimaa ture. Kun yoo amantii jabaa qabaatan malee humna fooniif dhiigaan beekumsaaf dandeettii namummaa qabaniin hin danda'amu. Kanaaf maal gochuutu isaanirra ture? Kadhachuutu isaanirra ture. Akka maal ta'u? Amantiin isaanii akka guddatu. Qixa Yesuus barbaadutti amantiin isaanii akka guddatu kadhachuutu isaanirra ture. Kanaaf kadhannaan keenya yookaan immoo amantiin keenya nuuf haa guddatu. Gooftaa amantii keenya nuuf guddisi jedhan. Baagiraawundii lammaffaa immoo yoo ilaaltanii barumsi kan biraan immoo ammas Yesuus kutaama sana keessatti barsiise itti fufee maal jedhaa? Lakkoofsa 3 irraa ofii keessaniif of eeggadhaa. Obboleessi kee yoo si yakke jabeessi isa gorsi. Inni yoo yaada garaa isaa geeddarate
dhiisiifii jedha. Ammas kunis waan baay'ee jecha jabaadha. Obboleessi kee yoo si yakke dhiisiifii. Jalqaba irratti gorsi jedhe. Obboleessi kee yoo si yakke gorsi. Gorsi obboleessa kee. Gooftaa Yesuus nama yakkeef, nama balleessaa hojjeteef rikomendeeshiniin jalqabaa yookaan immoo tiriitimentiin inni jalqabaa, tarkaanfiin inni jalqabaa nama kanaaf fudhatamuu qabu, godhamuu qabu gorsadha. Gorsa. Gorsi jedhe. Gorsi. Obboleessi kee yoo si yakke gorsi. Balleessaa isaa itti himi. Namni yoo dogoggore karaarraa yoo kaate balleessaa isaa itti himi. Gorsi jedhe. Gorsi. Gorsite immoo yoo inni yaada garaa isaa geeddarate immoo yoo inni gaabbe immoo dhiisiifi jedhe. Gorsiiti dhiisiif. Dhiisiifi. Kuni gorsa qajeelfama baay'ee barbaachisaadha. Hariiroo obboloota wajjin qabaannu keessatti. Gooftaan Yesuus balleessaa tokko obboleessi kee yoo hojjete fudhadhuu deemiitii hamadhu hin jenne. Fudhadhuu deemiitii nama kan biraatti odeessi hin jenne. Biyya lafaa waliin gahi hin jenne. Nama kan biraatti himi hin jenne. Maal jedhe? Gorsi. Gorsi. Yoo gorsite, yoo inni dhiifama si gaafate, ati immoo maal godhe? Balleessaa isaarraa dhiisiif. Dhiisiif jedhe. Kan isin dhibu immoo kana duwwaa miti. Kan kana caalaa immoo jabaa taasisu immoo akkas jedha. Lakkoofsa 4 irratti guyyaatti si'a 7 yoo si yakke, si'a 7 immoo gara keetti deebi'ee nan gaabbe naaf dhiisi yoo siin jedhee dhiisuufiitu siif ta'a jedhe Gooftaa Yesuus. Kuni ammas humna namaatiin kan ta'u miti. Yeroo sana bara durii, bara Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafarra ture, barsiisonni seeraa turan, fariisonni turan, beektonni macaafaa turan. Attamitti barsiisu seetanii obboleessi kee tokko yoo si yakke, si'a 3 yoo si yakke, hamma si'a 3tti eeyyamamaa dhiifamni. Hamma si'a 3tti. Al takkaa yoo si yakke, yoo gaabbe dhiisiifi. Ala lammaffaa yoo si yakke, yoo gaabbe dhiisiifi. Ala sadaffaa yoo si yakke, yoo gaabbe dhiisiifi. Arfaffaa yookaan immoo sadaffaatiin alatti garuu balleessaa isaati malee dhimma kee miti kan jedhudha. Dhimma kee miti kan jedhu. Waan akkasii tureera. Firiidemiin akkasii tureera. Gooftaan Yesuus garuu isa isaan si'a 7, si'a 3 jedhanii barsiisan aluma takkaatti si'a 7tti ol guddise. Si'a 7tti ol guddise. Si'a 7 yoo si yakke dhiisiif. 7 nu dhiisiif. Kana jechuun ittiin lakkaayin jecha dhiisiif yeroo hundumaa garaa nagaa, garaa araaraa, garaa dhiifamaa qabaadhu jechuudha. Karaa dhiifamaa qabaadhu jechuudha. By the way 7 milikkita wanta guutuudha. Mallattoo guutuudha 7. Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaaf lafaa galaana waan isa keessa jiru hundumaa uume guyyaa 7ffaa hin boqotee jedha. Yookaan immoo wanta sana hundumaa hin ilaale hin raawwate jedha. Guutuu ture. Guutuu ture. 7 wanta guutuudha. Kanaaf dhiisiifi jechuudha. Dhiisiif. Itti lakkaayin. Balleessaa isaa isa darbee itti lakkaayin dhiisiif jechuusaati. Amma gaa duukaa buutonni kana yommuu ilaalan humna isaaniitiin kan ta'u miti kun. Dandeettii isaaniitiin kan ta'u miti kun. Garaa dhiifamaa Waaqayyotu namaa kenna. Humna Waaqayyotu nama dandeessisa. Dhiiga Yesuustu nama dandeessisa. Nama duukaa buutuu Yesuus ta'e, nama amala Yesuus dhaaletu, nama namummaa foon isaatti du'etu dhiifama godha. Dhiifama guutuu, dhiifama qulqulluu gochuu kan danda'u. Akkasumaan sobanii afaaniin isaa dhiisan miti. Kana qofaa miti. Nama balleesseefis immoo kan dhiisu nama amala Yesuus qabudha. Kan gorsu nama amala Yesuus qabudha. Nama yaada Yesuus qabudha. Nama cubbamaa jaalatudha. Akka Yesuus cubbootoo hin taane cubbamaa jaalatu. Nama akkuma isaa innis nama kufuu danda'u, nama balleessaa hojjetu ta'uu danda'u, nama hubatudha. Namni gorsu. Har'a waan akkasiin argitan. Namni nama balleessaa hojjete, nama kufaatii kufe. Unkaan otoo balleessaa yoo hin ta'in karaa barbaadee namni karaa nama hadheessu, karaa nama maqaa balleessu barbaada. Sagalee Waaqayyoo keenyaa garuu akkasin jedha. Yesuus namni tokko obboleessi kee yoo si yakke maal godhe jedhee gorsi. Gorsi. Garaa akkasii akka qabaannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Egaa duukaa buutonni Gooftaa maal jedhanii? Yaa Gooftaa jechuu isaaniiti. Kun egaa namaan fooniin hin danda'amu. Kun dhiigaan hin danda'amu. Beekumsa humna keenyaan hin danda'amu. Barumsaan hin danda'amu kun. Waggaa dheeraa si wajjin deemuun hin danda'amu. Amantii keenya nuu guddisi. Waaqayyo nu gargaaru. Gooftaaf galannaa ta'u. Kadhannaa ajaa'ibaa. Kadhannaa dinqisiisaa. Kadhannaa guddaa. Kadhannaa jalqaba ta'u qabu. Amantii waan guddaadha.
By the way, jireenya keenya keessatti inni jalqabaa nu barbaachisu keessumatti jireenya kiristaanummaa keessatti amantiin isa jalqabaa nu barbaachisa. Maaliif kiristaanummaa nu kan jalqabu amantiidhaan ka? Amantiin jalqaba. Kan amaneef kan cuuphame hin fayya jedha sagalee Waaqayyoo. Tolaan amantiidhaan jiraata sagalee Waaqayyoo. So amantiin isa jalqabaati. Amantiin isa jalqabaati. Namni hin amanne karaa adeemsa kiristaanaa adeemuu hin danda'u. Amanee qofa immoo amantiin isaa hamma guddina barbaachisuu qabu hin guddatu yoo ta'e ammas wanna Waaqayyo nurraa barbaadu ulaagaa bartummaa guutuun hin danda'amu. Sadaffaan kan ani kaasee xumuruu barbaadu iddoo itti Yesuus duukaa buutota isaa barbaaduu fi humni isaanii iddoo inni jiru garagara ture. Isaan dadhaboo turanii sadarkaan Yesuus itti isaan eegu garuu olaanaa ture. Sadarkaa olaanaatti isaan eega ture Yesuus. Akkamittiin isaan eega? Tokkoffaa warra gorsan, warra karaarraa nama deebisan, warra balleessaarraa nama deebisan malee warra balleessaaf warra badiif karaa ta'an miti. Sadarkaa sanatti akka isaan ol guddatan barbaada Yesuus. Lammaffaa warra garaa dhiifamaa qaban, garaa araaraa qaban, warra nagaa buusan. Isaan akka ta'an sadarkaan Yesuus itti isaan eegu kanadha. Warra of eeggatan, of eeggadhaa. Si'a torba yoo si akkiyyoo buleessi kee maal godhe? Si'a torba dhiisii fi kana jechuun guutummaa guutuutti namoota jijjiiraman akkasi. Isaan immoo yoo mulaaltanii eessa jiru? Gajjallaa jiru. Dhiifama gochuu hin danda'an. Garaa dhiifamaan qaban. Wal gorsuu hin danda'an. Sini galee wal gorsuu wal deebisuu hin danda'an. Wal hamachuu filatu. Nama hamachuu filatu. Balleessaa nama kan biraatti odeessuu filatu. Akkasi. Garaa dhiifamaa gochuu hin danda'an. Dhiifamni isaanii daangaa qaba. Hamma 2-3 jedhanii akkasitti beeku turan. Yesuus garuu darba'e. Aadaa iddoo sanatti isaan qabee ture. Namummaa dadhabbii foonii isaanii aadaadhaan isa xaxaman isa cabsuu barbaade Yesuus. Haalleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Isa cabsuu barbaade. Kanaaf egaa isaan immoo dadhabbii isaanii argan. Kanaaf iddootti Yesuus isaan barbaadu. By the way, amantiin ulaagaa bartuun tokko guutuu qabu keessaa tokkodha. Bartuu Yesuus kan ta'e tokko amantii qabaachuun dirqama. Amantiin baay'ee barbaachisa. Dirqama barbaachisa amantiin. Duukaa buutuu Yesuus ta'ee namni amantii hin qabne adeemsi isaa hamma dhumaatti Yesuus wajjin ta'uu hin danda'u. Yesuus wajjin adeemsa deemee xumuruu hin danda'u namni akkasii. Kanaaf amantiin hin barbaachisa. So gaaffii isaanii argan iddootti Yesuus isaan eeguu fi iddoon isaan jiran fagoo walirraa ta'uu isaa immoo argan sana lamaan gaaffii sana guutuu kan danda'u maali? Amantiidha. Kanaaf gooftaa amantii keenya nuuf guddisi. Obboloota koo har'aa aniif isin amantiin keenya hammam ga'a? Amala Yesuus nurraa barbaadu hammam of keessaa calaqqisiisna nuyi? Dhuguma duukaa buutuu Yesuusi. Iddootti Yesuus nu barbaadu jirraa. Eeyyee hanqina ni qabna ta'a. Eeyyee dadhabbii ni qabna. Eeyyee bu'aa bayii ni qabna. Haa ta'u malee gaaffii sana kan ittiin guunnu amantiidha. Yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti amantii keenya nuuf guddisi jennee gara gooftaatti dhiyaachuu dandeenya. Yoo akkas ta'e guyyaa guyyaatti amantiin keenya hin guddata. Moo'icha argachaa deemna. Dadhabbii keenya irratti humna argachaa deemna. Egaa gooftaa Yesuus akkas jedhe. Dhugumaan isinitti himaa amantii amma jasanaa ficaa yoo qabaattan qilxuu kanaan buqqa'e galaanatti gadi darbatame yookaan galaana keessa bu'i yoo jettan isiniif danda'ama jedhe. Isiniif danda'ama. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kadhannaan isaan kadhatan sunii fi yaadni Yesuus fedhii Yesuus wal arge. Fedhii Yesuus wal arge. Kanaaf har'aa aniif isin yoo amantiin keenya nuuf guddate, yoo amantii Waaqayyoo irratti qabaanne, yoo amantii sagalee Waaqayyoo irratti qabaanne gaara kanaan buqqa'e galaanatti darbatan yoo jettan isiniif ta'a. Gaarri har'aa jireenya keenya keessa gaarri jira. Tulluun jira. Qilxuun jira. Wanti hidda gadi fageeffate, wanti buqqisuuf dhiibuuf nutti ulfaatu jira. Jibba ta'uu danda'a. Dhiifama gochuu ta'uu danda'a. Nama hadheessuu ta'uu danda'a. Amala adda addaa ta'uu danda'a. Araada adda addaa ta'uu danda'a. Soba ta'uu danda'a. Soba ta'uu danda'a. Abboommii Waaqayyoo seera Waaqayyootti jiraachuu dadhabuu wajjin kan wal qabatu cubbuu amala nutti ta'e qabaachuu dandeenya. Isaan kun tulluuwwan keessa keenyaa jiguu qabanidha. Kan immoo kan ittiin jigsinu amantii. Akka duuka buutotaa kadhannaa baay'ee barbaachisaa ta'e kana gooftaa guyyaa guyyaatti amantii keenya nuuf guddisi jechuudhaan hir'uu keenya laallee gara iddoo Waaqayyo nu barbaadutti akka ol baanuuf
isa sana kan ittiin guunnu maaltu nu barbaachisa? Kadhannaa nu barbaachisa. Mee kadhannaan keessan kana haa ta'u. Amantii keenya nuuf guddisi. Waaqayyo amantii keenya nuuf haa guddisu. Waaqayyo amantii keessan isiniif haa guddisu. Ergaa kanaan akka isin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Mee kadhannaa kana wal wajjiniin kadhanna. Tarii haala adda addaa irra jiraachuu dandeessu, garuu tasgabbaa'aa kadhannaa ammaa kana ana wajjiniin kadhadhaa. Nan amana Waaqayyo bakka jirtanitti si wajjin jira. Rakkoo isin keessa jirtan Waaqayyo beeka. Tulluu jireenya keessan keessa jiru Waaqayyo beeka. Hanqina amantii keessanii Waaqayyo beeka. Iddoo fedhii garaa keessanii Waaqayyo beeka. Isa isin otoo raawwachuu barbaadan immoo sababii dadhabina keessanii raawwachuu dadhabdan wajjin wal'aansoo wal qabdan Waaqayyo beeka. Tulluu sana Waaqayyoon buqqisa. Kadhannaa gabaabduu kanaan mee dhaabadhaatii tasgabbaa'aatii kadhannaa kana na wajjin kadhadhaa. Haa kadhannu. Gooftaa uumaa bantii waaqaaf lafaa taate, bantii waaqa gararraa teessoo keessa bara baraan jiraataa irra jirtu, galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee sagalee keessa ulfina qabeessaa, waa'ee dubbii keessa jiraataa isa amma qilleensarra gara keenya dhufe kanaaf galanni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa, yeroo kana waan tokko si kadhannaa. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin amantiin keenya akka nuuf guddatu bartoonni kee kan kadhatan har'as nu barbaachisaa. Amantii keenya nuuf guddisi. Maqaa Yesuusiin amantii keenya nuuf guddisi. Amantii obboleessa koo, amantii obboleettii koo, amantii keenya maqaa Yesuusiin, amantii saba kee ati guddisi. Maqaa Yesuusiin amantii keenya nuuf guddisi. Yoo amantiin keenya guddate Gooftaa, gaarri jireenya keenya keessaa hin buqqaa. Tulluun jireenya keenya keessaa hin godaana. Yaa Waaqayyo, dachaan ol ka'ee gaarri gadi bu'ee haalli karaan wal qixxaata. Hafuurri kee jireenya keenya keessatti hojjeta. Warra of eeggatan taana, warra waliif of eeggatan taana. Yoo amantiin keenya guddate, maqaa Yesuus Kiristoosiin amantii keenya nuuf guddisi. Waaqayyo amantii keenya nuuf guddisi. Dabalataan obboleessi kun, obboleettiin kun, yaa Waaqayyo Gooftaa, yeroo kana fedhii jireenya isheef jireenya isaa keessatti qabu, waan isaan irratti si barbaadan irratti, mata duree kadhannaa qaban irratti akka ati isaaniif argamtu jaalala kee haa ta'u. Nama kana eebbisi, obboleettii kana, obboleessa kana eebbisi. Maqaa Yesuusiin nu eebbisi. Jireenya keenya eebbisi. Hojii keenya eebbisi. Waamicha keenya eebbisi. Jaalalli kee haa ta'u. Galatoomi, hin dhuftaa. Mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waan na wajjin turtaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa. Jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo biraa ergaa biraa isiniif qabadheen dhiyaadha. Kadhannaa keessaniin na wajjin ta'a. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Isinaa eegu, isinaa eebbisu. Ulfaadha. Galatoomaa. Turtii gaarii qabaadha.